عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما داوود تخيار كفونا وقت مجرد نتي سلامن كان يكلين سرام ببزي سنبرا هاغو يسنين جتشا أما كانكو جالتا إبراهيم كان أرقم ورسي يونيورسيتي كوليج فايا إرّا كورسي سايكولوجي أكما ماندرو بيكمي chapter 2 chapter 3 له جنة توري أما مو جدومان بارتي واني جنة توري chapter 2 رامن له بارتي 2 deeps perception مادوري جدو qabannee dhufnee jirra. Warreen chaanaal kanaaf haaraa taatan subscribe like godhuudhaan comment jala yaada keessan kaa'uudhaan nu gargaaraa isin jenna. Let's go chapter 2 deep perception. Deep perception jechuun ability. Deep perception means it is depend on use of binocular coup and monocular coup. Kana jechuun mallattoo deep perception bakka lama qodaban isin ammoo deep perception maduree deep perception kana hamma tokko part 1 irratti kaasuudhaaf yaaleen ture. Amma immoo hiikaan isiidha dandeettii waan tokko fageenya irratti ilaalanii murteessuuti. Wanti kun maal jettee murteessuu saniin deep perception jennaan. Deep perception isa kanarraa xiqqishoo convergence fi accommodation lallaallee turre. Amma immoo asirraa eegalla kuno. The second monocular coup is motion of parallax. Motion of parallax jechuun it is the tendency of the perceive our selves as passing object faster when they are closer to us than when they are farther away. Kana jechuun maal jechuudha? Motion of parallax jechuun ability dha isin tuni waan tokko tendency waan tokko sibira dabruudhaaf fakkeenyaaf yeroo makiinaa faadhaan deemtu yeroo inni takka ceetee sibira dabartu akka waan mukkeen faa fakkeenyaaf mukkeen keessa yeroo deemtu akka waan mukkeen ce'aa sibira kutee teessee fakkaata osoo kana keessa jirtu jechuudha. Kana jechuun mukni sin caa hin jiru jechuudha. Sumaatu makiinaadhaan saffisaan deemaa jira malee muka sanii miti jechuudha. Kana jechuun passing objectiin wanti tokko mukkeen sanfaan fakkeenyaaf waggaa sibira dabran waggaa si dhiyaatanii sibira dabran akka waan saffisaan deemaa faastarii wayii si fakkaata. Waan saffisaan deemaa jiru si fakkaata garuu akkasii miti jechuudha. Kan nutti fakkaate malee akkasii miti jechuudha. The remaining monocular coup are called pictorial coup. Pictorial coup. Pictorial coup jechuun fakkeenyaaf warreen fakkii kaasan artistoota fi wantoota garaagaraa yeroo fakkii kaasan yeroo ilaaltan akkaataa isaan waan tokko itti mul'isuudhaaf yaalan fakkeenyaaf gaara tokko mul'isuu barbaadan gaara lamaffaa fakkeenyaaf yoo wal bira qabuu barbaadan isinitti agarsiisu fakkeenyaaf kunis gaara tokko yaannu kunis gaara tokko yaannu garuu jidduu kana waan jiruutu jira waan wal tuqe nama fakkaata kun ammoo waliin xu'inne wal tuqe nama fakkaata malee waliin xu'inne jechuudha. Fageenya jidduu jiru kana mul'isuudhaaf kan ittiin fayyadaman maali pictorial coup jennaan because artists use to them deepis fageenya wanta tokko murteessuudhaaf kan fayyadu drawing and painting wantoota garaagaraa kan itti fayyadaman waa diddibuudhaafis ta'e kan itti fayyadaman garuu kun maali fageenya wanta tokko jidduu jiru ibsuudhaaf nama gargaara pictorial coup jennaan. Kun akkuma fakkeenya kanaati fakkeenyi kun amma fakkeenyaaf mana kanaa fi mana kana jidduu fageenyaa jira garuu waggaa akkanatti sichi ilaalan waan walirra dhiyaate nama fakkaata waan walitti walirra jiru faa waan waliin maxxane faa nama fakkaata garuu akkasii miti. Akkasuma fooqiin tunis akkasii akka waan walitti dhiyaattee waan wal bira jirtu si fakkaatti akkasii miti jechuudha. Waan tokko kan fageenyarra jiru jechuudha wal bira dhiyaate malee. Inni bira an object that overlap another object will appear closer. A coup is called interposition. Kana jechuun fakkeenyaaf wantoonni lama yoonii fi walirratti akkanatti overlap wal godhan walirra kan dhufan taate maal jennaan interposition. Inter jechuun two or more ways jechuudha wantoota lamaa fi lama ol yeroo walirra dhufan interposition jennaan overlap waggaa walirratti mul'atan fakkeenyaaf karaa fa'a fakkeenyaaf karaadhaa fi wantoota garaagaraa mangadii jechuudha. Sanii fi fakkeenyaaf footoo sana yoo ilaaltanis wantoonni tun akkan waan walirratti overlap walirratti waan ol magartee fa'a waan walirratti ol magaree nama fakkaata akkasii miti jechuudha. Kanaafuu interposition jechuun overlap two or more way in closer up jechuudha. Wantoota lamaa fi lamaa waan wal dhiyaatee walirra jiru fakkaatuun interposition jennaan. Inni bira the pictorial coup inni bira distaansii kan murteessuudhaaf si fayyadu
tokko hin jira as jala jira maqaan isaa bahu paarpoointii tana telegiraama irra isinii maqaan ilaaluu dandeessanii asiin naa bahuu didee jira ammayee inni biraa elevationidha object at elevated jennan an object elevated is provide the coup to the distance jechuudha distance tokko tan si adda baasuudhaaf object elevation wantoota tokko fagoo irra jiru nama fakkaachuu jechuudha manni kun amma fakkeenyaaf naannoo kana jiru akka waan achi jiru fageenya wayii irra jiru fakkaata fageenyuma wanta tokko si fakkaachuu jechuudha nurraa fagoo nama fakkaata garuu manni baay'ee fagoo miti jechuudha elevation ol ka'ee jira nurraa naannoo kana jiru asirraa achitti ol ka'ee jira jechuudha malee waan biraati miti inni biraa shading patternidha perception jala jirra gaa daawwattoota mana duree paartuwaanii waan maxxanseef asirraa isin eegallee akka isin jala distorties akka isin duraa waliin qabne jechuudha shading pattern is provide coup to distance tokkoof mallattoo qabuudhaaf si fayyada coup jechuun sign jechuudha areas that are shadow gaddisa wayii trend to recede jechuun duubatti deebi'uu akka waan duubatti deebi'ee kan si fakkaatu jechuudha akkasi fakkaata kan gaaddisaa fakkeenyaaf fakkii tana yoo ilaaltan gaaddisa wayii as duuba waan jiru nama fakkaata while area that is light bakki ifni jiru kun ammoo stand out sitti as mul'atee sitti mul'ata jechuudha sitti as mul'atee sitti as siqee sitti mul'ata baay'ee attention keessaa jechuudha the closer object is clearer than the distance object wantoonni sitti dhiyaatan baay'ee clear ta'uu danda'an jechuudha siif adda bahan jechuudha kan sirraa fagoo ammoo akkasitti siif addaan hin baane jechuudha kana jechuun maali wantoonni biraattis as jala galuu danda'an fakkeenyaaf addunyaan nuti irra jiraannu kun 3 dimensionidha garuu namni kan laaluu danda'u 2 dimensionii qofa kanaaf fakkeenyaaf rog-sadii tokko yoo kana qaafne asiin kanaa fi kana fa'aa qofa namni arguu danda'a jechuudha kana duuba jiru kophaa jira as duuba kana jira garuu namni arguu hin danda'u namni akkanatti 2 dimensionii qofa arguu danda'a addunyaan garuu akkanatti 3 dimensionidha the final molecular coup is texture gradient jamani macarashara that affect deep perception kan deep perception kana ability on tokko fageenya ilaaluudha kana kan affect godhu kan hafe jechuun kan final ida texture gradient jenan texture gradient jechuun the more detail kana jechuun the wantoota tokko kan detail isaa nu mul'achuu danda'u jechuudha wantoota si dhiyaate akkuma inni jedhu because of nearer object wantoonni baay'ee si dhiyaatan the more detail we can make out wantoota si dhiyaatan baay'ee kan si daboo danda'u murteessuu ni dandeessa jechuudha wantoota kun wantoota kana ta'e murteessuu kan dandeessu jechuudha kanaaf wantoota kun baay'ee guddaadha yookaan xiqqaadha ta'e murteessuudhaaf the more nearer sitti dhiyaachuu qaba jechuudha fakkeenyaaf kun amma saayizii kana kan murteessuu dandeessa fakkeenyaaf saayizii akkasii sirraa achi fagoo jiru san murteessuudhaaf meek godhuudhaaf difficultidha jechuudha rog-sadii immoo rectangilii immoo piraamidii immoo jettee saayizii wanta ta'etu murteessuudhaaf sitti ulfaata jechuudha kanaaf the nearer object is what the clearness or the more detail can make out jechuudha don't forget this one true false irra dhufuu dandeessa by the way inni kun kana inni hafe immoo perceptual consistency kana jechuun immoo wantoota consistency ta'ee as jala ilaal wantoota nutti inni duraan consistency ta'e kan immoo nutti consistency miti fakkaatu ilaal it is a pupil perceive namni hubachuu danda'a jechuudha that object is stable in size wantoon sizeidhaan dhaabbataadha shapeidhaan dhaabbataadha stabilidha and brightness is stable jee murteessuu kan danda'u perceptual consistency kanaan because perceptual consistency kana jechuun maal jechuudha wantoota tokko waan duraan beeyu tokko yookaan ammaan tan agartee takkaa fageenya irra yoo haa agartu ta'e wantoota kana jettee murteessuu maaliif stable size qaba stable shape qaba and stable brightness qaba jechuudha kanaafuu perceptual consistency jechuun isa kana this is adaptive kun immoo change jechuudha adaptive jechuun change jechuun ni jijjiirama because provide you with wanni jijjiiramu maali the more visual stable the world baay'ee kan visual ta'e kan sitti mul'atu kun jijjiiruu danda'a making easier to you baay'ee yoo nuti salphaa ta'e kan duraan beeytu fa'aa ta'e adaptive ta'uu danda'a to function it kanaaf adapt ta'uu danda'a as an object gets farther away akkuma wanti tokko sirraa fagaachaa deemuun proceed smaller image in your retina don't forget this one student
please give me attention. Wantoonni tokko hanguma baay'ee si dhiyaataa deemu yookaan hanguma baay'ee sirraa fagaachaa deemu reetinaa keessa saayiziin wanta sanii baay'ee xiqqaachaa deema. Small ta'a deema jechuudha. Wantoota tokko fageenya irratti dhugaa ilaaltu adduun baasuuf reetinaa ta'e kana ija keessaan akkanatti addaan ijaan laaltee adda baasuudhaaf sirraa sitti ulfaata. Fakkeenyaaf ayi gilaasii yoo kan uffattaate ayi gilaasii irraa fuutee akkana ijjatee walitti guduunfattee laaltullee small image reetinaa keessa saayizii xiqqaa ta'e mul'ata. Maaliif farther away sirraa fagaatee waan hin argamu. Size consistency can be disrupted by alcohol. Kana jechuun alkoolii fakkeenyaaf wantoota alkoolii garaagaraa farshoo wantoota garaagaraa namni dhugu saayiziin isaa consistency ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Disrupt ta'uu danda'a. Jeeqamuu danda'a jechuudha. Shape consistency dha inni itti aanu. Shape consistency jechuun wantoota tokko shapein isaa kan consistency ta'e garuu kan consistency ta'e namatti hin beekamne. Fakkeenyaaf viidiyoo silkii tanaan amma silkii amma ilaaluu jirtuun tanan jechuudha. Yeroo viidiyoo ilaaltutti ciibsitee akkanatti auto rotate yoo ta'e akkanatti laayibirii fakkeenyaaf yoo jiraattu jechuudha. Oggaa akka ciibsitee ilaaltu jechuudha. Silkiin ta'etuun hin jijjiiramtu. Garuu saayizii silkii ta'ee tanaa jijjiiramu. Si galee mada isiniif galee daawwattoota. Aangilii yookaan saayizii silkii ta'ee jijjiirama malee silkiin hin jijjiiramtu. Rotate taate malee bakka hin jijjiiramtu. Kana jechuun malee jechuudha saayiz consistency dha jechuudha. Isinii galee daawwattoota. Asirraa ammoo oggaa ilaallu assure that object noun shape will appear maintain normal shape regardless of the angle from which is viewed. Angle itti ilaalu jirtuutu ciibsitee ilaali malee shapein constant dha jechuudha. Shape is constant jechuudha. Assure the shape noun shape is constant and maintain dha jechuudha. Kun amma siitu si fakkaata malee silkiin kan jijjiiramtee miti jechuudha. Isiniif galee daawwattoota yoo isiniin galeen koomantii jala naqaa sirriitti explain godhee isiniif addaan baasa. Brightness consistency dha inni biraa. Brightness jechuun gaa ifa jechuudha mire. We perceive object as having constant brightness. Wantoota tokko akka waan constant ifa constant qabutti nuti yaaduu jechuudha. Visual brightness consistency jennaan. Akkasitti fudhannee yaaduu jechuudha. Brightness consistency. Fakkeenyaaf qamisii yookaan shamizii wayii tishartii wayii adii wayii irratti yeroo ifaan ife. Tishartiin sun maal ta'a ni balaqqeessa ni addaata jechuudha. Brightness consistency. Kana jechuun ati shamiziin kun duraanuu adiidha. Aduun irratti ifnaan yookaan ifaan irratti ifnaan balaqqeessaa addaatee jettee beekuu sanii maal jennaan brightness consistency. Duraan ati beekuu saniin consistency jennaan. Saayizii duraan ati beektu san balaqqeessaa saniin fakkeenyaaf gaa beekamaadha. Uffata gurraachaa fi adii irratti walqixa hin balaqqeessaa. Kanaaf adiirraa baay'ee balaqqeessaa kun maali saayiziin sun duraanuu adiidha jettee beekuu san brightness consistency jennaan. Isiniif galee daawwattoota inni biraa visual illusion jedhama. Visual illusion. Kana jechuun maali nuti dogongoraan sammuun teenya dogongoraan hubachuu jechuudha. Sammuun teenya dogongoraan hubachuu jechuudha. Maal fakkeenyaaf ji'a yeroo laaltu yoo akkanatti qaama kee jalliftee kan laaltu ta'e jiini kun baay'ee waan guddatu si fakkaata. Inni immoo hin guddanne maaliif consistency dha inni. Guddachuu isaa si fakkaachuu san fakkeenyaaf provide the clue process involved in normal vision of the perception. Kana jechuun normal visionii namtichaa asirratti kan hubatamuu danda'udha. Visual illusion jechuun ammoo fakkeenyi isaa asirra hin jiru kan inni isiniif himu kana qabadha. Ji'a tokko yeroo ofii olitti ol laaltu jechuudha. Overhead yeroo ol laaltu tokkuma inni hoggaa mataa ol qabdee akkana laaltu jechuudha. Garuu yoo akkanatti kan ciiftee laaltu ta'e akka waan guddattee wayii si fakkaata. Kanaani sammuun teenya akkas gootee hubachuu saniin visual illusion jennaan. Qormaata irra dhuftee jirti by the way gaafiin tuni qormaata banee isiniin garsiisaa na hordofa. For example, pupil have been mystified by moon illusion. Fidee jira kun example dha. In which moon appear larger when it is at the horizon than when it is overhead. Kana jechuun kanumaan amma isinii meeshaan fakkeenyi kuni irra deebiin hin barbaachisu. In general, perception is the fact knowing zero of the sensation. Akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaallatti sensation jechuun wantoota tokko ijaan arguu osoo attention hin kenneen. Perception jechuun ammoo knowing waan tokko beekuu zero sensation qaama miiraatti hojii ilaaltee attention itti kennitee beekuu sanii maal jennaan perception jennaan. Don't forget this one. True irratti dhufuu dandeessu barattoota qormaataaf qopheessaa jirtan. Attention gama kiyya deebisaa na dhaggeeffadha. But some people appear
to have an ability to know other people object and event. Namni tokko akkanumaan laalee object tokko nama tokko laalee murteessa jechuudha without event any sensory contact. Osoo sensory takkaa wal argeen hin beekne osoo experience yookaan yaalii ammaan dura akkanatti argee hin beekne akkanumaan laalee kan beeku xoonkaayii wayii jechuudha maariffaa argaa jechuun xoonkaayii jedhanii nama afaan maariffaatiin kanaan maal jenna extra sensory perception or paranormal ability nama akkanumaan si beeka innaa si beeka jee murteessu kanaan maal jennani paranormal ability jenni. Inni bira symptom and sign of extrasensory perception kanuma amma himne kana asirratti xumurama kana chapter 2 amma immoo gaafiin isinin garsiisa jeesaniin isin garsiisaati nafaana bu'aan afeerraati jetaati isiniif ifa daawwattoota. Fakkeenyaaf gaafii 30ffaa tana yoo laalle akkam jetti if you are exposed to picture of a female and understand it is a picture of tree. This phenomena is referred to dash. Gaafin tun qormaata bara keenyaatti irratti dhuftee turte attention anaa kannaati gama kiyya dhaggeeffadha. A shading pattern, B aerial perspective, C pollution visual illusion, D interposition. Kanneen kana hunda ammaan tana waliin ilaallee turre. Yoo isiniif galee jechuudha daawwattoota. Kana jechuun maal jechuudha visual illusion taati gaafini maaliif visual illusion taati yoo jettan ammoo sammuun keenya doongoraa wantoota biraa hubachuudhaan akka reefu isin ibsatte jechuudha. Kunis maal jechuudha amma picturii fiimeelii takka akka muka wayiitti hubate. And understand it as itiin tun maal deebiti damirree amma fiimeelii tana deebite fiimeelii tana akka tiriitti hubate. Kanaan maal jenna jechuudha visual illusion jennan. Interposition hin ta'u interposition jechuun waan biraati jechuudha akkuma isin ibsatti kanaaf visual illusion jetti taate jechuudha. Gaafii kana argachuu barbaadan miidiyaaftan isin qopheessitu Arsii Yuunivarsiitii Stuudentii Yuuniyan jala argachuu dandeessanii qormaanillee kan Arsiitii barattoota bakka biraa jirtan jechuudha. Dhaaba yoo barbaadan ammoo gaafii 30ffaan as jirte kuno 30ffaa siidharti raayit nu godhe jechuudha barsiisaanii. Kanaaf jabaadhaa saayikolojiin ni hojjetama. Kuno gaafii 35 qoramnaa 34ffaa dhufaa gaafii salphaa isiniif baa jabaadhaa isin jajjabeessina. Thank you isinin jenna daawwattoota kiyya isin ammoo wanni isin irraa eegamu chaanaalii kana subscribe godhuu qofa subscribe gootanii nu gargaaruudhaan akka nu gargaartan isinin jenna galatooma.